Akkam? Sirriirra ciiseen addeessa ilaalaan sitti haasaa jira. Dhiisi malee garaa nan nyaatini. Addeessa haa ta'u, haasaa kee haa ta'u, hin barre garuu qorra na dagachiisaniiru. Akkam? Ifa ishee, simboon ishee, akkaataan taa'umsa ishees garaa samii keessaa adii taatee ifuun ishee sinatti fakkaatteetti. Amma ho'a kanaan as keessatti yoon si jalaa du'e maal argattamee natti himi? Dhukkubsachiistuu ta'een dhufaka. Dhiisi malee akkasumatti yoo dhufte eenyutu si dhorka? Hireen immoo akka obboleessa kun hin dagachiisne akkan jennee fidhaka. Waan tokko sitti immoo garuu immoo akkanatti hin qabamne. Maalidha? Dura akkanatti hin qabamneef waadaan naaf gali. Tole, waadaan siif gala. Sitti immoo uffadhu. Maalidha? Sirba baay'ee bareedaatu lagala ta'u. Miidhagina isaan sirbaniif kan keenya caalu malee garuu waan jaallatteef natti toleera. Sirra waan hundumaa jaallachuun hojii koo idilee ta'eera bara. Daqiiqaa muraasaaf giiftii turte. Ani garuu kanan barbaadu bara baraan onnee koo keessatti giiftii taatee akkatti jiraatu. Ani giiftii taanaan abbaan manaa giiftii mootiidha. Simootii godhachuu koodhaaf kabaja guddaa kanatti dhaga'ama. Si jaalladha. Kolama jenni ilgala jireenya tarkaanfii eegalee hiree jiru keenya wixinee jaalala atiin beekne fuudhee kenna subi irko konsin jede kore tu si marseli kiya kore an kanisa miti akan tutne kore illi urkoftu manaf kanagi Akka yeroon jalqaba sitti dhiyaadhe ni yaadatta? Si sobeen sitti dhiyaadhe. Hanqina koo kan ta'e karaa qaawwa barnoota kun sobee sitti dhiyaadhe. Sababa qo'annaatiin walitti dhiyaanne. Ati qixa nama kamiina taasisuuf gaafa dhamaatu ani immoo dhiirri kamuu akkasitti hin dhiyaanneef hin carraaqaa ture. Mucaan kana fakkaattu kun dhugaa kana gaafa barte ofitti namuttu namummaa koo ciicatti jedhee yaadaa ture. Ati garuu dhiifamaan bira naaf darbite. Egaa ani immoo muddama koorraa kan ka'e waan hin taaneen si shakke. Sin gaddisiise. Kuni gatii dhabummaa koo mitiire? Waan ati hin goonetti gooteetta jedheen si xiqqeesse. Dhugaan isaa yeroo naaf galetti kun isa dhumaa keenyadha. Daangaa isa dhumaa hiree naaf dhiisuu hin dandeenye irra geera jedhee yaadee ture. Ati garuu kanas naaf dhiistee carraa sadaffaa naaf kennite. Ana nama balleessaan isaa isa nuffisiisneef dhiifama naaf gochuuf duubatti hin deebine. Daangaa hamma kana darbitee ammas carraa biraa yoo naaf laattu waan tokkotu naaf gale. Tasumaa si dhabuu akka hin dandeenye. Balleessaa koo amma kanaa kan naaf dhiiste ani dogoggora biraa keessa hin galu. Isheenis nama biraa hin barbaadu jedheen hubadhe. Garuu har'a wanti hundumtuu jijjiirameera. Mucaan balleessaa koof yeroo hundumaa dhiifama naaf gootu yakka koo malee karaa narraa jijjiirratte. Sin ajaa'ibu yeroon si miidhee si dhabuu qabutti sin dhabne. Yeroon dogoggora koo baree of sirreessee si waliin malee eegaletti harka koo keessaa baate. Illi urkoftu manaf kanagi yoom fudhachuuf jedhu Tarii yeroo xalayaa kana dubbistu ansi bara jiraachuu dhiisuu hin danda'a. Garuu ilma namaatiif adabbiin guddaa maal akka ta'e beekta. Jaallatee dhabuu otoo hin taane sababa jaalala sanatti dhabee wallaaluu isaati. Akkas waan hin godheef laata jedhee sababa nuuf kennutu jiraate baay'ee natti tola ture. Garuu moo hin jiru. Walumaa galatti wanti hamaan kan Maaliif sin gaafatani moo? Kun barfirii qormaataati malee waajjira poolisii yookiin immoo meeshaa seeraan ala qabame miti. Eessaa fiddee kan eenyuti maal naan jedhan. Ani kanan jedhu firii. Mana dabaaseen beekta? Eenyu? Ani moo lakki? Maaliif na gaafattee garuu? Homa
garuu kun yaada nama yakkamaa ta'e yookiin nama mana mala sirreessaa jirutu jedheen. Ahaa, isan siin jedhe deebifachuu keeti? Maarri si qofaadha moo kan namarratti qoosuu danda'u? Amma kana hunda deemuun maaliif firiin qabxii gaarii fiddee jechuu keenya miti? Har'a kan amma kana fiddee borimmoo naan qixxaatti jettee sodaatteetu miti? Ani barnaan qixxaachuun keenya yaaddeessu. Si ishee hiriyaa koo taate miti namni kamiyyuu yoo inni caale homaa na yaaddeessu. Baay'ee. Haalli kee garuu immoo akkas hin fakkaatu. Du'a keeti. Ani giftiin sitti fakkaadhe immoo kan namni maaliif na caale jedhee lafti natti dhiphatu. Gaaffiin koo karaa sirrii ta'e na ta'u jechuu kooti. Yaadda'een karaa sirrii ta'eenidha. Bakka barbaaddetti daaksisii garuu immoo daakusaa fidi jechama jedhu sanan beektu? Gara fuuldurattu abbaa seeraa taatee baay'ee sirraa bareeda. Sila abbaa langaatiinis akkaataa hojjechaa sirraan hojjedhattiin jettaa turte. Garaagarummaan isaanii maalidha? Isaan tokkodha miti moo? Kan hin sodaadhe kanadha bar. Abbaa langaa jechuun namni tokko yakka hojjete yoo himatame akka isaaf falmuuf mootummaan kan ramadee jechuudha. Abbaa langaa ittisaa jechuun immoo namicha himatameef kan falmu abbaa seeraa jechuudha. Siruma garaagarummaan isaanii maalidha jettu kun? Mee anaan yeroo akkasnaan jirtu barattuu sadarkaa kanaa taatee anaan waa'ee abbaa seeraa na gorsitamu hin qaqqabda. Hundumaa